Ajjeechaa qondaala bilisiginnaa naannoo Amaaraa keessatti ajjeefamee wal qabatee humni raayyaa ittisa biyyaa bal'inaan karaa naannoo Amaaraatiitti bobba'ee tarkaanfii fudhachuu eegaleeti jira. Kanarratti ibsa isaan kennanii fi akkasuma marii araaraa Taanzaaniyaatti godhamaa jiru wal qabatee wanni haaraan maaltu jira. Dr. Angaasaan turtii yeroo dheeraa booda kaleessa liif seenanii waa'ee marii araaraa kanarratti Taanzaaniyaa kanarrattis dubbataniiti jiran. Akkasuma dheengadda yeroo gadda isaa karaa katabbiidhaan ibsatu namoonni hedduun karantaanetti na fudhattan jedheeti jira. Dr. Angaasaan haasawa isaa keessatti turtii waggaa dheeraa booda dhugaa qulqullitti lafa jirtu dubbatan. Waanuma Oromoon dubbataatiin jiru, waanuma Oromoo fakkaatu, waan Oromiyaa fakkaatu dubbatan. Maal dubbate Dr. Angaasaan? Hayyoonni Oromoo ammoo waa'ee ajjeefamuu qondaala bilisiginnaa naannoo Amaaraa kanaan wal qabatee maal jedhan? Qaama kamiin ajjeefamee eenyuun fakkaata? Ajjechaan isaa eenyuun miidhaa, eenyuun fayyada? Garee kamtuu isa ajjeesuudhaaf fayyadame ka jedhu waan hayyoonni Oromoo jedhan gurraan isin buusa. Abduu moobaala biraayii gara deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isin jedha. Akkuma walitti dhaamanne kan sagaleen kiyya sirrii miti. Qufatu natti jira guyyaa sadiin kana dhiifama sagaleen kiyya akka jijjiirame waan hin beekuufi. Qondaala bilisiginnaa kan naannoo Amaaraa Girmaa Yaashtilaa akkuma inni dhawameen rasaasaan dhawame sabbar zeenaa rasaasaan dhahame hagana takka miidhame bayyanachuu hin dandeenye lubbuun isaa dabarte isaa waliin akkas tahame jechuudhaan kan zeenaa sabbar zeenaadhaan gurra nu buuse akkuma gartee gaafa duraa waa isaa irratti dubbataatiin turan Itiyoo 360 dha. Namoonni afaan Amaaraa dubbistan argaa turtan jedheetii yaada. Osoo viidiyoodhaan hin dhufin sabbar zeenaa karaa feesbuukaatiin katabbiidhaan maxxansaatii turan jechuudha. Duuba naannoon Amaaraa eega qondaalli guddaa san dhabdee nagaa hin qabdu jechuudha. Mootummaan muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmadis dabalatee akkasuma miidiyaan biyyattii bulchiinsa naannoo Amaaraa bilisiginnaa naannoo Amaaraallee dabalatee ibsaa finxaaleeyyii gartee haala suukanneessaa kana obboleessa keenya irraa fudhate kana tarkaanfii of duuba deebii hin qabne irratti fudhanna ka jedhu ibsa garaagaraa baasaa turan jechuudha. Ibsi sun duuba amman tana hojiitti seenameeti raayyaan ittisa biyyaa akkasuma poolisiin federaalaa akkasuma warra tikaa insaan jechuudha. Qindoominaan ibsa kennuu isaanii ni yaadattu. Ibsa akkuma kennan sanitti amma immoo hojiidhaan itti seenanii naannoo Amaaraa keessatti amma ol'aantummaa seeraa isa dhugaa san kabachiisuu eegalanii jiran jechuudha. Kuni hedduu takka waan nama gammachiisudha. Akka biyyi sun nagaa taatuuf jechuudha. Qaama gartee biyya san keessatti anatu masaraan sun kiyyaa sa'a 24 keessatti masaraa san seenuun qaba jedheetiin shallalaatiin ture qabaatii kana keessa akkuma isin hundinuu yaadattan. Kaleessa komantii tokkoon argee PP taatanii akkuma PP'n fedhutti dubbataatiin jirtan ka jedhu komantii jalatti namoota hedduutu dhiyoo kana waa'ee akkanaa kana dubbattanii baatii lameen kana keessa yoo bilisiginnaa tahan nama qoccaa jechuun bilisiginnaa tahanii osoo hin ta'in angaruu waanuma dhugaan jiru waanuma natti fakkaateen dubbataa jira. Garuu baatii lameen kana keessa yoo bilisiginnaa tahanis waan nama qocca'uu natti hin fakkaatu waan nama miidhuu natti hin fakkaatu. Maaliif seetan tarkaanfiin ol'aantummaa seeraa ka gartee duraan isaan sobaan jedhan nama nagaa tokko miidhuudhaaf ol'aantummaa seeraa jedhan sana osoo hin ta'inii bar duraan Jooharii gartee karaa nagahaatiin qabsaa'u ofeekoo karaa nagahaatiin qabsaa'u kan mana isaa taa'ullee tarkaanfiin seeraa fudhatamuuf waan akkasii jechaati turanii. San osoo hin taane tarkaanfiin seeraa fudhatamuun dhugumatti biyya gartee lakki yeroo mootummaan qaamni kun ka hidhate kun naaf gahe ammatti haa hiikkatu. Liyyuu haayilii wanni jedhamu hin barbaachisu faannoo wanni jedhamu hin barbaachisu yeroo jedhee mootummaan ibsa akka biyyaatitti baasetti naannoo lakki hin hiikkadhu. Ana masaraan sun masaraa abbaa kiyyaati haga masaraa san seenutti garee jedheetiin gartee bosona seena jedhee ifaa bilisatti kuma hedduun akkas viidiyoo of waraabaa meeshaa gartee bosonatti itti fayyadamu mul'ifataa ifaa bilisatti meeshama mootummaa fudhatee bara meeshama mootummaa fudhatee kaan ammoo makiinuma mootummaatiin akkasitti gartee kaan biidha bahee bosona seene bar Suudaan bara makka kanatti gartee wal nyaataa jirtuu fi homa kanaa bar homa kanaa wal fakkaatudha tarii kana yoo gahuu dhabuu danda'a jechuudha. Dhugaa duraa waan gartee seerri biyyattiidhaa laaffatee jiruuf sun ammoo akkasitti gartee hammaateetiin yeroo gabaabaa keessatti garasitti tarkaanfatamuu mala malee jechuun akkama wallaalaa tokkotti kun hundattuu ni mul'ata ka xiinxala siyaasa ta'uu nama barbaachisu. Kanarratti yoo kanan deeggarre akka bireeti fakkeenyaaf maaliidhaa yuumeef biyyi sun keetii miti jechuudha yookaan kun jechuun nagaa akka namni nagaan jiraatuuf jechuudha. Kanaafuu kana keessatti garuu hin taanillee ganaallee hin taanu yoo rabbi jedhe garuu bakka dhugaa isaan deeggaranitti dhugaa irratti ammoo kuni dhugaadha kun sirriidha jechuun biyya keenya hunda waan ta'eefi kan gartee nuti hundi akka nagaan jiraannuu fi kan wallaggatti ajjeefamaa jiru qaama kanaan ajjeefamaa jiru santu ana kana wallotti waggarraa waggatti baatirraa baatitti akkas ajjeefamaa jiru walloon keessatti ajjeefamaa jiru santu ana shawaa keessatti kan ajjeefamaa jirutu kana salaalee keessa kan ajjeefamaa jiru santu ana waan ta'eefi kana irratti anis atisi waan nu gammachiisu jedheeti yaadaan. Daawarri kun mootummaan kun dhaabbatan qabu hagam takka itti fufa ka jedhuudhaaf sun dhugaadha. Waan gara biraatii waan dhiibbaa mootummaan gartee gara biraatii nurra godhaa jiru dhiibuun ifirraa kana sirreessaa nu jennee gaafachuun akkuma jirutti tahee
kan akkamitti hin deeggarre namni fayyaa qabu akkamitti kan hin deeggarre hatta yooma fakkeenyaa fi akka isaan jedhan san jechuun akka sabaatitti miti garuu warri kun ilaalcha warri faannoo qabu kana dhalataan Amaaraallee deeggaruu qaba jedheetti yaada warra kanarratti tarkaanfii fudhachuun warri kun bar saamuudhaan gudeeddaadhaan ummata isaanii ofii isaaniitti maal jedhanii wal saaxilaa turan haga gartee fakkeenyaaf mana keessaa saleenaa fi mishingaa fi maalii haga biddeena hatuudhaatitti gahee faannoon jedhanii ofii isaaniitti wal saaxilaan turre. Viidiyoon maan isaan ifa bilisatti asirratti wal dubbataa turan kan hoogganaa isaaniiti anji'ee ifa bilisatti waa'ee hojii isaanii dubbatu meeqaatami jechuun nama tokko mootummaa jibbuu jaalachuu waan jedhu qofa jechuun wanni gariin anaaf sillee ni fayyadaa biyyaa fi anaaf siifis nama hundaa fi waan ta'eef wantoonni gariin inumayyuu mootummaan maaliif turee amma waan eegaleef waan sirriitti galatoomfatamuu qaba jedhameeti waan jajjabeeffamuu qabu jechuudha. Kanaafuu an bilisiginnaa ta'e osoo hin ta'in kan akkasitti hubachuu qabna isin jechuu barbaadeeti. Duuba kanaafi warri gartee akkasitti ifaa bilisatti labsatee bosona seene san irratti tarkaanfii fudhachuu eegalanii jiran. Har'aan tan ammoo dubbiin akka gartee gaafa duraa dhaadatamu. Amma bara namichi kunillee kan nyaatameef namichi amma ajjeefame gartee kan bilisiginnaa naannoo Amaaraa kunis jechuudha. Girmaa Yaashxilaatis waa'ee makanaatiin wal qabatee jechuudha. Fakkeenyaaf kanarratti meeqaan hayyuun siyaasa dubbate tokko sagaletti isiniif jijjiira kan inni katabee jechuudha. Duuba amman tana poolisii federaalaa akkasuma raayyaa ittisa biyyaatii fi insaa damee tikaa biyyattii jechuudha. Sadiin kun qindoomiidhaan wal ta'uudhaan achi keessatti tarkaanfii qaamni kun manguddummaadhaan akka waan gartee nagaa barbaadu manguddummaa eegatee manguddummaadhaan nu sossobaati ture garuu sandahoo godhatee inumayyuu qaama gocha badii isaa bal'inaan itti fufeeti jira. Akka naannoon Amaaraa hin misoomneef akka naannoon Amaaraa nagaa hin arganne godhuudhaa fi qindoomina warri gaafa dhihoo gartee manguddummaadhaan jaarsummaadhaan walii galamne jedhameetiin gartee akka suuraa waliin ka'amaa ture sun hundi isaa soba jechuudha. Sanbooda zarra fi nuti haga dhumaatitti iyyuu jegnaanoo harkan kennanne maalidha jedhaniiti itti fufameeti jira jechuudha. Wanni sun hundi isaatu ni yaadattu gaafa dhihoo liyyuu hayliin osoo gartee ibsa biraanuu ijuullaa hin kennin duratti ibsa osoo gartee liyyuu haylii wanni jedhamu amma booda hin jiraatu hin jiru diigameeti jira amma karaa itti liyyuu hayliin sun ijaaramee raayyaa ittisa biyyaatti kan poolisii federaalaatitti kan ammoo poolisii idilee naannootiitti dabalamuu irratti qofa hojjanna kan jedhu ibsa jeneraal Biraanuu Juullaadha guyyoota muraasa dura torbaan takka dura kennan ni yaadatan jedheeti yaadaka. Kasaniinillee abdii hin muratin akkasumatti didanii gaara seeranii haga gartee eeltiraatitti jechuudha. Gaasha Iskandarillee achi keessa jiranii amma maal akka ta'an hin beekne. Duuba kuni ifa bilisatti amma tarkaanfitti seenamee tarkaanfiin fudhatamaati jira jechuudha. Haala bareedaadhaan deemaati jira jechuudha. Kana yoo hin jaalanne ati walqixxummaa waan jedhamu sanitti hin amantu jechuudha. Amma bar kun kana jechuun walqixxummaa isa gartee duraan ani gaara jira annamaa miti gartee gubbaasan jira masaraan suni kiyya afaan biyya sanii gartee afaan kiyya namni biyya san bulchuu qabu ka gartee nama bulchuu osoo hin ta'in ka biyya santi dhiisee si bulchuu qabu gabroomsuu qabu ana garee jedhu san akka lakki namni hundinuu nama biyyi sun kanama hundaati tokko faayadaa mi tokko haadha taatee tokko faayadaa hin taatu jechuudhaaf malee kuni gaf gadi godhuu fi warra gubbaa sanirra of kaawusan wal qixxeessuudhaaf malee waa'ee garee tokko yookiin saba tokko hayyoonni keenya tokko keessattuu Dr. Heenok fa'aa waa'ee kana irratti katiin xallaatti ture uummata Amaaraa irratti lolli banamee maal ka jedhudha wal qabatee jechuudha. Dubbiin akkamitti akka hisaaba kamiin akka ta'e hinaaf hin galu malee gareen suni maal akka jechaa ture maal akka jechaa jiru haga ammaan tanaatti iyyuu ka lubbuun keessa jiru maal akka jechaa jiru yoo argine ka beekaa gartee akka Dr. Heenokii miti wallaalaan akkanaasii kun illee ni argaa jechuudha. Kanaafuu kuni waan eenyumaa fayyadu jedheeti yaadaan kun ammoo jibbaa yookiin ammoo hatta paartii wahii garee wahii illee osoo hin taane ilaalcha akkasii san nama qabu jiraachuudhaaf biyyi sun kan hunda kennaa taatee biyya nagaa akka taatuu fi nama hundaafuu waan gammachiisaadha jedheeti yaada. Kanaafuu wanti naannoo san keessatti deemaa jiru waan nama gammachiisu isiniin jechuu barbaadeeti. Mee kanaan wal qabatee akkasuma qondaala bilisiginnaa kan naannoo Amaaraa kan dheengadda gartee naannoo dhaloota isaatitti qaama hin beekamne garuu finxaaleeyyiidhaan ajjeefame kan jedhu muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmad dabalatee akkasuma bulchiinsa bilisiginnaa naannoo Amaaraatis miidiyaa mootummaas dabalatee ibsa isaan kennaa turaniin finxaaleeyyii warra gartee yaadaan nama mo'achuu hin dandeenyetu faallaa isaanii hundaa qawweedhaan keessummeessuudhaan akkasitti obboleessa keenya nyaati kan jedhu ibsa yeroo gabaabatti kennaa turan jechuudha osoo tarkaanfii kanatti illee hin seenin dura. Kanaan wal qabatee mee Yahyaa Bashiir waan jedhe ogeessa siyaasaa yeroo garagaraatitti waa'ee keessattuu dhimma Oromoo fi dhimma Itoophiyaa biyya san keessatti walqixxummaadhaan jiddugaleessa taheetiin barreessuudhaan beekamu Yahyaa Bashiir akkas jechuudhaan barreesse waa'ee Girmaa Yaashxilaa ajjeefamuudhaan wal qabatee. Akkas jedhaa xiinxalli Yahyaa Bashiir kan gaafiif deebisaallee qabu. Girmaa Yaashxilaa osoo hin ajjeefaminiin dura olola akkamitti irratti adeemsifamaa ture. Ejjennoon nama kanaa hoo akkam ture?
isa dhabuun eenyuun miidha eenyuun fayyada gaafilee sadan kana sirriitti deebisuun eenyummaa qaama nama kana ajjeesee beekuudhaa fi karaa saaqa. Obbo Girmaan osoo hin ajjeefaminiin dura ololli irratti oofamaa ture ergaa gurguddaa lama qaba. Inni Oromoodha kan jedhuu fi harka mirgaa muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmad ta'uutu irra deddeebiidhaan ololamaa ture. Dhabamsiifamuu akka qabus waamichi dabraa ture. Du'a isaatiin kan miidhamu mootummaa yoo ta'u finxaaliyyiif ammoo akka injifannootti laalamee jira. Tarkaanfiin hamaan akkasii kun waan asumatti dhaabbatu hin fakkaatu. Haleellaa kanaaf deebiin madaalawaan sirna bakkatti deebisu yoo yeroodhaan hin fudhatamne mootummaan kana booda kaadrota isaatiin naannoo sana bulchuu irratti gufuu guddaan mudachuun mala. Warri kana godhe mi'eeffatee naannoo sanaan alattis tarkaanfii fakkaataa fudhachuurraa duubatti hin jedhan. Ololli hokkaraa hamaan yeroo ammaatitti nageenya biyyattii irratti oofamaa jiru maandheen isaa guddaan dachee Ameerikaa akka tahe ifaadha. Finxaaliyyiin miidiyaa gurguddaadhaa fi xixiqqaa qabatanii hokkaraa Itoophiyaa irratti labsaa jiran irra guddaan Ameerikaadhaa fi Awurooppaa maandheffatan. Jara kanarratti ragaa walitti qabatanii himataa irratti dhiheessuudhaanii qabsiisanii biyyuma jiran keessatti seeratti dhiheessuun hojii ulfaataa miti. Waajjira haajaa alaa mootummaa fi imbaasiiwwan isaa waan kanarratti xiyyeeffachuudhaani balaa biyyattii irratti dhufaa jiru hanqisuu ni danda'u jechuudhaan gabaabsee barreesse ogeessi siyaasaa Yahyaa Bashiir. Akkama Yahyaa Bashiir irraa dhageessan kanatti qaamni isa kan ajjeese finxaaleeyyii ta'uudha irraa hubattan jechuudha. Anis viidiyoo tokko isiniif maxxanseetiin ture ka jarri gartee ammaan dura haasawan viidiyoo dhedheerasu ture kan isaan guyyaa lama moo sadii waa'ee Girmaa Yashxilaa irratti biyya san keessatti karaan taargaan ati ittiin ajjeefamtu akkuma gartee warri biyya bulchu yeroo gargaraatti gaafa yaadigesse hatta mootummaa kana keessa illee fakkeenyaaf shanee waan jedhuun bara nama meeqa dhabneemi taargaa ittiin nama ajjeesan jechuu kiyya warri biyya bulchu ammoo warra guutumatti jumlaadhaan qaanyii tokko malee oromummaa taargaa jedhuun ittiin si ajjeesutu jira. Baratta akka shanee jedhullee paartiidha. Ofeekoo yoo jedhellee paartiidha. Faannoo yoo jedhes finxaaliyyii yoo jedhellee hundinuu paartii ta'uu danda'a. Jechuun maqaa paartii sanii jechuun maqaa paartiitiin namni du'u qabachuu kiyyaaf juuntaa maalii ergamtuu wayyaanee waan akkasii maqaan adda addaa ture. Kana hunda caalaa qaanyii tokko malee Oromoodha. Oromummaa Oromoo jennaan taargaan sunsitti maxxanfamnaan wanni tokko hin jiru jechuudha. Viidiyoo kana keessatti illee dubbadheetiin ture. Kanaafuu Girmaa Yashxilaa ifaa bilisatti Oromoodha. Inni ergama Abiyyi fudhateeti uummata Amaaraa akkas godhaa jira Oromoodha ka jedhu ifaa bilisatti irratti labsaa turan. Isa qofaa miti ka qondaalota hedduu maqaa yaamaniiti kun eebalu akka achi dhalatee Oromoodha akkasii jedhanii qondaalota hedduu maqaa lakkaanitiin akkas godhaa turan jechuudha. Viidiyoo sana hedduu isaa YouTube irraa ammoo kaasaniiti jiranii haa ta'u namni hedduun viidiyoo sana ammoo shaat godhatee kaateeti jira jechuudha. Rikoordi godhateetiin kaatee jira jechuudha. Akkuma amma Yahyaa Bashiir dhageessan kana akka isiniif ifa nuti gartee jarjarree eebalutu ajjeese jechuun qabnu nuti wallaalaan hayyoonni ammoo akka amma jedhanitti kun akkuma dhageessan kana finxaaleeyyiidhaan akka ajjeefamedha. Kan akkasitti quba qabaadha isin jechuu barbaadeeti. Dr. Hangaasaa Ibraahimii osoo liif hin seenin dheengaddaa akkuma gartee namichi sun ajjeefameen maal jedhe ofii ajjeesanii booyuu ofii miidhanii miidhamaa of fakkeessuu kana eega irratti barree bubbulleeti jirra. Silaa anallee akka rabbiitiif malee booyotaa fi ergamtoonni booyotaa qaata silaa gartee nullee nu galaafatanii biyya itti hasalphattuu qaata akka nuun jedhan silaa qaata nu godhanii akka rabbiitiif har'a jirra malee ka jedhu anillee dheengadda isiniif maxxansee ture jechuudha. Kanarratti gartee fakkeenyaaf afaan Amaaraatiin keessattuu kan inni dubbatee laaddisuu araggaa jedhee achirratti maqaa addisuudha kan inni fayyadamee irratti namatu garan taanetti na fudhatee ka jedhu kaleessa viidiyoo isaa irratti waa'ee kanaa irratti dubbateeti jira. Ajjechaan kun hoo eenyuun godhamee xiqqashuu takka waliin dhageeffanna. Ajjechaa saasan irratti dhaabbatamee gadda namuttu dhagamee namuu gadda isaa dhageessisaa ture. Diraamaan ajjechaadhaa kun kan raawwate achumatti lafa dhaloota isaa irratti. Innis kan du'e achumatti. Kanaafuu kaleessa gadda nu dhagamee namuu bifatti fakkaatuun dhiyeeffachaa ture. Maatii isaatii fi ijoollee isaa akkanumatti uummata hundaafuu jajjabina hawwina. Kan sanirraa hafe immoo ibsa kaleessa feesbuuka kiyya irratti ani gadhiisee namoonni kan taanetti bakka hedduutti haala hin taanetti itti fayyadamaa jiranii. Maal jettan? Sanirraa iftooma godhuun barbaachisaa ta'ee maqaa argameef. Ajjechaan gaggeeffame yaa'u shiraan raawwatame. Shirri raawwate qaama raawwate qaba. Waan raawwateef qaba. Shira raawwatame kan ammoo biyya teenya keessa shirroonni kanaa kun guutumaa guutuutti dhaabbachuu qaba ejjennoo keenya. Yoo dhugaate.
yoo dhugaa ta'e waan bareedaadha. Galii siyaasaa dhuunfaa mataa isaaniitii jecha waan nuti hin jedhin waan hin ani hin jedhin maal jechuu barbaaddeeti? isaanii fakkaatetti fudhatanii jiranii. Isin maal jettan Dr. Angaasame? Waan ani asirratti barreessee gadi dhiisu itti gaafatamummaan akkaanan itti yaadee barreesseef itti gaafatamummaan kiyya. Namni immoo akkaataan inni itti hubatu mataa nama hundaa keessa seenee isa hubachiisuu maqaan hin dandeenyeef sana abbaadhaatu itti gaafatama akkatti inni hubate. Ati maal jetteme? Abbaa hubatu saniitu akkatti hubate beeka. Saniifuu gadda ka ibsine kana wajji wal qabatee namni an maqaa isaa kaasee kaleessa achirratti barreesse rakkoolee naannoo Oromiyaa keessa turte irratti warra ajjeechaadhaaf fi iddoo adda addaatti yeroo adda addaa ajjeecha adda addaatiif nurratti hojjechaa turan maqaa turaniif osoo nulleen duunee warri kun biyyeen isinirraa sablattu mun jechuurraa if boodan deebi'an tan jettu kan ibse jechuudhaan. Kan sanirraa hafe immoo Addisuu Aragaa Kitteessaa naannoo Amaaraa dhaqeeti ajjeechaa san naannoo Amaaraatti raawwatee kan jedhe annarraa hin baane namni immoo kafadhe fudhachuun mirga isaati tumnan ilaallattu jechuudha. So namoonni akkasi fudhatee irraa deemaa ture sirriidhaa miti sana akka sirreessuuf iftoomaaf. Jechuun nuti Oromiyaa keessallee waan akkanaa kanatu ture naannoo sanis waan akkanaa kanatu tahamaa jira biyya san keessa guutumatti waan akkanaa kanatu jira jechuu barbaadaniiti gabaabdumatti Dr. Angaasan akkam isaan jedhaniiti jechuu. Kan sanirratti aane itti aanu dhimma araaraati. Dr. Angaasan gara biyyaatu galee kan gartee ittiin aangoo guddaa kana kan ittiin argate shanii Oromiyaa keessaa ni balleessinaa maqaa jedhuun warroota gartee adda durum jechuun waa'ee maqaa duraanii san kaasee sanii wanta jechuufi miti. Haga sadarkaa Oromoo gartee gandaan wal addaa akka itti haasofnuuf akka itti mammaaknulleen wanni sun hundi waanuma gartee wannarraa as ka'e. Abaa Oshane jedhurraa as ka'ee sadarkaa san gahe jechuu kiyya. Haga nama sadarkaa san takkatti hojjetaatiin ture haga biyyatti galee walumaa galatti waa'ee Shanee irratti isaa fi fakkeenyaaf Haayiluu Addunyaa Taayyee keessattuu jara kana sadeen jechuudha. Namni hedduminaan waa'ee kana irratti halkanii guyyaa ololaan isaa ta'u akkasuma gartee yeroo uummanni keenya haala hamaa keessa jirutti akkasitti irratti dubbataatiin ture jechuu kiyya. Arran tana faallaa saniitiin waan dhugumaa Dr. Angaasaa isa jechisiisuu danda'uudha kan inni irra dubbate waa'ee araaraatiin wal qabatee asumaan immoo waa'ee araaraatiin wal qabatee araarri haga maatiitti bifa bareedaadhaan kan deemamaa jiru akkuma kalee fi dheengaddalee ichaatiin turre hulaa cufameeti kan gaggeeffamaatiin jiru iccitiidhaan jechuudha. Garuu akka itti fufee jirudha. Mee waa'ee araaraatiin wal qabatee maal jedhe Dr. Angaasaan? Dhimmi araaraa adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa gidduutti takka Angaasaa akkana jedhu dhageessanii jirtanii. Takkuma Angaasaa adda bilisummaa Oromootii fi waboo mootummaa jidduutti gaggeeffamaa jiru. Maaloo warri biyya bulchaa jirtan hundi akkuma Dr. Angaasaa kana jedha. Kanaadha amma nuti kan gaafannee dhabne. Akkuma Dr. Angaasaa hojjenneen nama qaanfachiisu Angaasaa duraan namni hedduun lakki doktoraa miti. Doktori kun maqaa qoosaati. Namni hedduun akkasichaanii ture. Har'an tana yoo doktora jenneen nama qaanfachiisu jechuudha. Maaliif dura jalqaba maqamarraayyuu barbakkumaan maqaa tunuun falmii guddaa kaase. Miidiyaadhaan Habashaa haga gartee Johaariin ati waa'ee sila Shanee minti ilaalle inni Shanee alaaqam yeroo meeqa Johaar hooggantoonni Ofeekoo Johaariin qofaa mararaa hundi isaanii jechuudha yeroo gaafatan waa'ee kanaa irratti wanni hin jedhamin hin jiru jechuudha. Haga warri afaan keenya hin beeyne illee nurratti baree ahaa maqaan kun maqaa daabbooti haga jedhu takka jechuudha. Har'an tana Dr. Angaasaan sodaa takka malee qaanyi takka malee akkasii bareechee yaame jechuudha. Hedduu na gammachiise. Waa'ee kaleetti deebina dhiisa. Araarri kun araara milkaa'u ta'uu qaba. Araara galma ga'u ta'uu qaba. Akkana. Araara obboleeyyan walitti fayyan ta'uu qaba. Araara lolli rasaasni Oromiyaa keessaa dhaabbatu ta'uu qaba. Araara obboleeyyan keenya Oromoodhaa kan naannoo Wallaggaa keessa jiraatan afranuu kan Guujii kan Boorana keessa jiraatan hundinuu Oromiyaan guututti tasgabbooytee lafa nagaa. Araara kanaaf waan barbaachisu hunda wareegama barbaachisu hunda qaamni mari'achuu jirus qaamni qaama adda addaa lameenis deeggaru hundinuu tumsa barbaachisu wareegama barbaachisu hunda goone obboleeyyan keenya araaramanii fayyaan dhuftee nageenyi Oromiyaa irra mirkanaa'ee akkaan fi araarri kun dhumatu Oromoon hundinuu karaa hundarraa tumsuudha qabaa jechuudha. Isii tana waan laaftutti ilaalina. Akkana. Obboleeyyan wal ajjeesuun obboleeyyan wal gatuun bu'aan ofitti hin qabdu. Araarri tokkummaan Oromoodhaa cimuudha qaba. Tokkummaan keenya ittituudha qaba. Isii kana irratti cimnee namni hundinuu qaamni hundinuu bakka jirurraa tumsa gaggeessuun barbaachisaadha. Miseensonni paarlaamaa garagaraa qabsoo garagaraa godhaa turan. Gaafii adda addaa namoonni adda addaa mana marii keessa dhiyeessaa turan. Araarri kun akka dhufuuf dhiibbaan garagaraa bakkoota adda addaatti gaggeeffamaa ture.
amma immoo araara kanatti Tanzaaniyaatti gaggeeffamaa jira marii gaggeeffamaa jirti mariin tun milkiin akka buntu Oromoon itittitee dubbii tana karaa araaraatti karaa nagayaatti akka deemuu fi biyyi teenya biyya nagayaa biyya misooma irratti ceetu akka taatu namuu irratti tumsu namuu tanaaf waardiyyaa dhaabbachuu danda'u qaba kan jettu dhaamsa qabnaa jechuudha. Dr. Hangaasaan isa waa'ee durii waa'ee seenaa durii kan isaanii sana osoo hin taane har'aan tana dhugaa qulqullitti san qofa lafa kaa'an jechuudha. Kanarratti dhugaa dubbachuu fi hedduuta kana gammachiisee dura tokkoffaa maqama sanuu qondaalota agartee fakkeenyaaf biyya bulchaa jiranii fi miidiyaa biyyattiidhaan dabalatee adda bilisummaa Oromoo waboo jechuudhaan haganuma yaamuu dadhabuudhaan hatta bara mantalallee ABO shanee jedhanii beeku ABO shanee jechuudhaan yaamaa turan jechuudha. Kanaafuu hedduuta kana gammachiisee Dr. Hangaasaan kabira ammoo obboleeyyan lameen jidduutti bartarumaa hudhamne duraan obboleeyyan lameen jidduutti ummanni keenya kan Wallaggaa akka boqonnaa fudhatu ummanni keenya kan Karrayyuu akka boqonnaa fudhatu. Kanaafuu haalli ammatti godhamaatiin jiru hedduuta kana gammachiisaa qondaalonni biltsiginnaa kan akka Dr. Hangaasaa kan duraan Haayiluu Addunyaallee amma akkana jedha yoo Rabbi jedhee waan kaleessa gartee ololaan uummata keenya gartee dhiisaatiin turtan san hundaa irraa as deebitanii amman tana obboleeyyan lameentu wal ajjeesaa jira Wallagga nagaa haa argatu Gujii nagaa argatu jechuun hedduuta kana gammachiisee ana kana tokkootitti kakaleessa akkuma jirutti kakaleessa wal addaan akkuma jirutti ta'ee jechuu kiyya ana Abduu Moobaala bira hanga qophii biraatti wal deebinutti nagaa annaa tura.